nagaan isiniif haa ta'u ani maqaan koo Mishinar Obsee Asraatiin jedhama. Amma yeroo kanatti yaadan isiniif qabu Faasikaan ana biratti Faasikaa jechuun darbuu jechuudha. Faasikaa jechuun du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraa karaatti darbine jechuudha. Kanaaf Faasikaan ana biratti ayyaana guddaadha. Faasikaan ana biratti wanta guddaadha. Karaan itti du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraa dhufedha. Sababiin isaas Yesuus Kiristoos dhala namaa hundumaadhaaf waggaa 2000 dura qaraaniyoo gubbaarratti fannifamuudhaan du'arraa gara jireenyaatti nu dabarseera. Jireenyicha kan arganne karaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf Faasikaan anaaf wanta guddaadha jechuudha. Faasikaan wanta akkasitti callisee darbu osoo hin taane Faasikaan jireenya koodha. Faasikaan yeroo hundumaa waggaa waggaatti kabaja osoo hin taane Faasikaan yeroo hundumaa jireenya koo keessa jira. Sababiin isaayyuu du'arraa gara jireenya bara baraatti kan hin darbedha. Social media yeroo laal yeroo baay'ee nan fayyadamu social media yeroo baay'ee dhaloonni amma jirru baay'een keenya social media akkaataa gargaarama isaa hin beekne yoo jedhe waan soba qabu miti. Sababiin isaayyuu dhaloonni kun social media gurguddaa followers gurguddaa subscribe gurguddaa too qabu wanta itti hojjetu immoo hin beeku. Inni kaan baacootti hojjeta, inni kaan wanta hin taanetti hojjeta. Garuu social media karaa bareedaa ta'een karaa dhaloota barsiisuun karaa dhaloota gara dubbii ijoo ta'e agarsiisutti kan adeemsisudha. Sababiin isaa social media namni kam iddoo kam taa'ee fayyadama waan ta'eef jechaadha. Kanaaf yaadani social mediaadhaaf qabu social media keessan tokkoffaa ijoolleen kiristaanaa wangeelatti lallabaan siniin jedha. Sababiin isaayyuu nun kan barsiisnu ifadha. Wangeelli immoo haasa'amuudhaanidha. Wangeelli dubbatamuunidha. Wangeelli barreeffamaanidha. Kanaaf social media keessan karaa wangeelaa ittiin barsiistan itti godhadhaa. Lammaffaa wanta dhaloota barsiisu, wanta dhaloota hubachiisu malee callistanii waan argitan irratti post gochuun baay'ee faayidaa hin qabu. Sababiin isaayyuu bara jiraannu keessatti nama hin fayyannu yoo ta'e, dhaloota hin buufannu yoo ta'e, akkasumaan fiigichi keenya akkasumaan jechuudha. Dadhabbiin keenya akkasumaan jechuudha. Nam tokko buufachuu qaba social media isaatiin. Nam tokko social media isaatiin dhaloota baduu deebisuu qabaa jedhee namana. Kanaaf dungoo multimediaatiin YouTube kan subscribe, share, like akka gootan sinin jajjabeessa sinin jedha jechuudha. Eebbifamaa. Namoonni immoo fakkeenyaaf akkuma sila kaastee hiika Faasikaa akkamittiin kabajachuu qabu? Maal yaadachuu qabu? Faasikaan isaaniif maal barsiisuu qaba itti yaadda? Faasikaan namaan kan barsiisuu qabu namni hundumtuu karaa Yesuus Kiristoos du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti darbuusaadha malee Faasikaan kan ittiin dhugaatii dhugnu miti. Faasikaan kan ittiin ejja babal'isnu miti. Faasikaan kan ittiin sirba dalagnu osoo hin taane Faasikaa jechuun Kiristoos isa dhala namaa hundumaaf du'e kan ittiin beeksisnudha malee Faasikaa jechuun ittiin dhugaatii dhuganii machaa'u, ittiin lafa ejjaa dhaquu, ittiin waan barbaadan gochuu, ittiin nyaata dhuganii, nyaata bareedaa nyaatanii dhuganii waan barbaadan keessa haasaa ooluu osoo hin taane, dalagaa ooluu osoo hin taane Faasikaa jechuun dhaloota genereeshinii amma jirruuf karaa Kiristoos ittiin barsiisnudha. Karaa Kiristoos ittiin agarsiisnudha malee Faasikaan kan ittiin ofii keenya uffata haaraa uffannee nama ollaa keenya bira dabarru osoo hin taane Faasikaa sababeeffachuun tokkoffaa wangeela lallabuu qabna. Lammaffaa nama nu bukkee jiru, namni nu bukkee jiru maal nyaatee oola, maal nyaatee bula jennee uffata qabnullee namaaf sheer gochuun, nyaata qabnu namaaf sheer gochuun Faasikaa akkatti dabarsuu qabna malee Faasikaan waggaa waggaatti dhufeedhaaf Faasikaadhaaf wanta dhugaatii nyaata bal'aa akkasumas wanta ikoonomiin keenyatti bu'u gochuu hin qabnu. Nun yeroo hundumaa Faasikaa qabna. Sababiin isaayyuu Yesuus Kiristoos nu keessa jira. Yesuus Kiristoos nu keessa jiraachuun isaa Faasikaa keenyadha, darbuu keenyadha. Kanaaf Faasikaan keenya nuuf yeroo hundumaadha. Ijoollee kiristaanaaf waggaatti kabajna miti Faasikaa. Kanaaf Faasikaa kana sababeeffattanii qaala'insa jireenyaa keessallee akkasiin hin seenneef asumaan gorsa koof dhaamsa koon isinitti hima. Sababiin isaa namni baay'ee guyyaa ayyaanaa hin nyaataa, hin dhugaa, liqeeffatee hoolaa qalaa, re'ee qalaa waan akkasii godhaa, uffata garuu bulee isaa jireenya hin qabu. Akkas gochuuti hin qabnu. Namni kan inni fakkaachuu qabu mana isaa fakkaachuu qaba. Namni ikoonoomii isaa baree jiraachuuti qaba. Kanaaf Faasikaan isiniif akkasumaan ayyaana darbu ta'uu hin qabnu isiniin jedha.
eegu karaa koo akka nama social media tokko fayyadamus akka nama waaqayyo tokkotti wanti ani eegu tokkoffaa Dungoo Multimedia wangeela hojjechuu qaba. Lammaffaa Dungoo Multimedia akka afaan Oromoo miidiyaa afaan Oromootti wanta uummata Oromoodhaaf fayyadu hojjechuuti qaba. Wanta dhaloota barsiisu hojjechuuti qaba. Waan guddaan Dungoo Multimedia irraa eega. Tole ofii keetii social media qabdaa. Social media kee maal fa'i akkamitti mootti fayyadamta namoonni akkamitti si argatan? Social media nan qaba. Social media keessa Facebookii nan qaba, page nan qaba. Page ko Missioner Obsi Asrat jedha. Facebookii ko mo Obsi Asrat jedha. Akkasuma TikTokii ko Missioner Obsi Asrat jedha. YouTube yoo banadhe nan qaba. Asumaan subscribe naaf godha. Missioner Obsi Asrat jedha. Wantoota kana nan fayyadama. Keessumaa YouTube reefuun bane baay'een itti fayyadamaa hin jiru. Nan fayyadama gara fuuldura. TikTokii nan fayyadama. Video adda addaa kan hojii koo argisiisu akkasumas barumsa tokko kan mishinii hojii wal qabate lafan deemullee kan beeksisu TikTokiitiin fayyadama, page koo nan fayyadama, Facebookii koo nan fayyadama. Kanaaf like share si fayyadama. Kanaaf namoonni na qunnamu na argachuu barbaadan WhatsApp argachuu dandeessu. Bilbilli WhatsApp koo page koo irratti Facebookii koo irratti jira jechuudha. Karaa nagaatti laanii. Kanaaf waan dhaggeeffataniif galatoomaa waaqayyotu na eebbisu. Dungoo Multimedia share, subscribe, like gochuu hin dagatinaa isinin jaalladha.